Akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keessan akka urjii samiitti isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa jirraa baga nagaadhaan irra deebitanii gara iskoolaar tuubitti dhuftanii chaanaalii kanaaf haaroo yoo taatan subscribe gootanii viidiyoo yeroo hunda hojjennu kallattiidhaan akka isin bira ga'u taasisuu dandeessu. Akkasumas immoo warreen subscribe nuuf gootan sirritti laphee keenyarraa galatoomaa jechaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe haasaa afaan ingiliffaa afaan oromootiin yogguu ATM maashinii fayyadamuudhaaf deemtan yogguu haaroo taatan jechuudha. Akkamitti namoota akkamitti akka isin gargaaran akka gaafattanii fi akkasumas akkamitti akka fayyadamtan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Amma kallattiidhaan gara viidiyootti haa ceenu. Jalqaba irratti nama isin fuuldura jiru tokkoon yookaan immoo nama ATM maashinii san fayyadamee ba'aa jiru tokkoon maal jettuuni? Excuse me dhiifam jettuuni. Sana booda inni illee maal isiniin jedha? Yes please. Abeet yookaan immoo maaloo isiniin jedha. Isinis immoo itti aansuudhaan Can you show me how to use ATM? Can you show me how to use ATM? ATM akkamitti akkan fayyadamu natti agarsiisuu dandeessaa jettanii gaafattu. Innis maal isiniin jedhee isiniif deebisuu danda'a? Sure, let me show you. Sirritti mee sitti agarsiisu jedhee isiniif deebisa jechuudha. Isinis itti aansuudhaan My pleasure natti tola. Innis maal isiniin jedha? First you need to insert your debit card into the ATM machine. Jalqaba kaardii baasaa kee maashinii ATM keessatti galchuu qabda. Debit card kan jedhamu ATM keessatti galchitaniitoo qarshii baasuudhaaf kan itti fayyadamtan san jechuudha. Isinis itti aansuudhaan What I have to do next to that? Kanatti aansee maalan gochuu qaba jettuuni. Innis next you have to enter your PIN code. After a lot of options shown in the screen, select any option according to your wish. Next, you have to enter your PIN code. After a lot of options shown in the screen, select any option according to your wish. Itti aansee lakkoofsa icciitii kee galchuu qabda. Filannoowwan argii irratti bahan irraa akka fedhii keetiin tokko filadhu. Argii kan jedhamu iskiriinii ATM irra jiru sanaadha jechuudha. Argii jedhama afaan oromootiin. Kanaafuu opshiniiwwan yookaan filannoowwan adda addaatu jiru. Deposit money, withdraw money kan jedhaman kan birootis ni jiru. Tokko filadhu jechuudhaaf jechuudha. Isinis qarshii yoo baasuu barbaaddan maal jettuuni? I would like to withdraw some money. Qarshii muraasa baasuun barbaada. Innis maal isiniin jedha? So select withdraw option in the screen. Kanaafuu argii irraa filannoo qarshii baasuuf kan jedhu filadhu isiniin jedha jechuudha. Isinis filannoo sana filattu jechuudha. Filannoo withdraw option jedhu erga tuqxaniin booda immoo maal akka gootan gaafachuudhaan akkana jettanii gaafattu. What I have to do next to that? Itti aansee maaliin godhuu qaba? Innis write the amount of money and press enter and take your money. That is it. Write the amount of money and press enter and take your money. That is it. Hamma maallaqaa barreessii galchii kan jedhu tuqii akkasumas maallaqa kee fudhadhu. Kana jechuun hamma maallaqaa ni barreessitu sana booda immoo galchi kan jedhu ni jira. Isa sana ni tuqxu. Press gootu sana booda maallaqa keessan fudhattu. Kanuma jedhee isiniif hime jechuudha. Itti aansuudhaan isin immoo nama isin qarqaarisan immoo galateeffachuudhaaf akkana jettuuni thank you so much. I got it. Thank you so much. I got it. Baay'ee galatoom beekeen jira. Yookaan immoo
argadheen jira jettuun jechuudha. Innis take it easy. Take it easy. Homaa miti isiniin jedha jechuudha. Viidiyoon ani har'aaf qabadhe kan moo fakkaata ture. Viidiyocha yoo jaalattan like godhaa. Yeroo xinnoo immoo yoo qabaattan koomentii nuuf barreessaa. Akkasumas immoo viidiyoo kana waan ilaaltaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo biraatiin ammoo agarruutti immoo nagaan ta'a.